qabsiisee fudhate namni waan qabsiisuun qabne yoom yaadate beekaati moo nageenya waan rabbiin dubbate yaa nama maallaqa ribaali geeffate rabbii wajji waraana walitti banate jecha kiyyaa miti quraana dubbate eenyu akka injifate walummaan ilaallaa nasriidhaan nu milkeessi karaan keetu caalaa. Yaanni nama garii waan nama ajabu garii ribaa halaala taasisuu asabu jarri liqeeffate itti waa kasabu dhagaa yoo gaafatan deebii jarri qabu kennuutu hin taane malee fudhachuun waan qabu akkas jedhuun dhagahe waan nama ajabu kennuun akka hin taane garuu quba qabu fudhachuun akka ta'u daliila maal qabu jechi kun kan seerri islaamaa ittiin cabu.